Erga oduun embaasii Raashiyaa Finfinnee jiru loltoota filaa jira jedhu karaa saba himaalee hawaasaa dhaga'ame as lammiileen Itoophiyaa guyyoota darbaniif embaasicha fuulduratti galmee hiriirarra jiru. Har'as as magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Eekkaatti kan argamu embaasii Raashiyaa duratti dargaggoonni galmee harkatti qabatanii hiriirarra turani. Fallaqa Gabrakidaan jiraata magaalaa Finfinnee hiriira kana ture keessaa nam takka. እንግዲህ አገሪታ አሁን እንትን ያለው የቀድሞ ወታደሮች ነን ስራ ፍለጋ ስራ ማግኘት ስላልቻልን አሁን እዚህ የራሽያ ኤምባሲ ይቀጥራል ተብሎ በተነገረ መሰረት ዶክመንታችን ይዘን መተናል። አከዝ ጀደ ፈለቀን ኤጋኑቲ የሉልቶተ ዱራኒቲ ኤምባሲ ራሽያ ነሞተ ፍላይ ጀረ ጅቻ ደገኘ ገልሜ ከኛ ፍኔ ዱፍኔር አኒስ ገልሜ ኮ ከንቲ ራየት ሰብያ ኬሳ ገና ኩደን ተጃጅሌፊ ወረቃ ረጋ ቁልቁልና ኮ ቀበደ ዱፌራ አሊያል ጀረ ጀዱ አሊ ሞዱ ሜራ ጀዱ ilma olii fi gadi nu gochaa jiru jechuun dubbata. Fallaqeen ga'eessa ganna 50 hojii dhabeen gara kana dhufee kan jedhu guyyoota 3 asitti deddeebi'us galmaa'uuf haga yoona naaf milkoofne jedha. ያው ወታደሮች ብዙ ጓደኞች አሉኝ እነሱ በነገሩኝ መሰረት እዚህ መጥቼ ይሄ ነገር እንትን ለማድረግ ሞክሬያለሁ። akkas jedhamas fallaqeen ani oduu kana hiriyoota koo raayyaa ta'an irraan dhaga'e egaa amma dhufeera har'aaf nami guuteera ta'us immoo boruus deebi'een dhufa ali nama 16,000 Aliyal immoo nama 30,000tu barbaadamaa jiru wanni beekamu hin jiru garuu nama ni argita nus akkuma namni ta'e taanaa jennee dhufne gulantaan isaa immoo warra miseensa raayyaa ittisa biyyaa turee fi waraqaa eenyummaa gandaa qabu jedhu egaa abdiin koos yachi danda'amnaan deemuu hafnaanis asuma jiraachuudha jechuun dubbata. Dargaggoota Tewoodiroos Simee jiraata naannoo qabbanaati waan gidduu kana embaasii Raashiyaa duratti argaa ture akkasitti ibsa. እኛም እዛው አካባቢ ነን እንደውም እኛ እዛው ሰፈር ሆነን አልሰማንም ነገሩ ካለ አካባቢ አብዛኛውን ወጣቶች እየመጡ ያው የቀድሞ ወታደር የሆናችሁ ምናምን ነው የሚለው መሰለኝ መስፈርቱ ለራሽያ ወታደር ለመሆን ሲመዘገቡ ነበር። akkas jedha Tewoodiroos nuti jiraata naannoo kanaa taane homaatu hin nageenye namoonni kunneen dhufanii wal dhiibbaan loltuu Raashiyaa taana waan jedhuun galmaa turan galmeen kun erga jalqabee gara guyyaa 10 wayiiti warri dhufu kun galmee harkaa qabu kana taajjabaa turre baay'een isaanis dargaggootadha lola Eertiraa waliin irratti warra hirmaatanatti fakkaatu baay'eedha lakkoofsi isaanii hiriirruu haga mana barnootaa cinaa embaasichaa jiru gahaa ture keessaa nama isaan keessummeessu arguu baannus garuu galmee yoo galchan eegduu yoo isaan keessummeessu agarra al takka namni faranjiin takka ba'e fixneerraa deemaa jechaanii ture jechuun dubbata. Tewoodiroos ofiif akka hin galmoofne hime namni biyya isaa dhiise akkasitti lola alagaaf kaachuun sirrii mitii jedhee qeeqe. Embaasiin Raashiyaa Finfinnee jiru hiriirri jiraachuu hime wanni kun garuu loltoota Itoophiyaa qarshiin qacaruuf akka jedhame mitii jedhe. Maariyaa Charnukiinaa dubbiimtuu embaasii Raashiyaa Finfinnee jiruuti. So the queue that our Russian embassy compound is just a queue of people who come to express their support and love to Russia because we have quite very good relations with Ethiopia and akkas jetti hiriirri kun hiriira deeggarsaa lammiileen Itoophiyaa gochaa jiranidha. Sababni isaa Raashiyaa fi Itoophiyaan michooma gaarii qabu. Raashiyaan jaarmaya mootummootaatti Itoophiyaa cinaa biyya dhaabbatteedha. Namoonni baay'een kanaaf bifa garagaraan galateeffataa turanii jiran. Garuu dhiyeenya oduu loltuu Itoophiyaadhaa walitti qabaa jirtu jedhu sirri miti. Warri kun deeggarsaaf galmee fudhatanii dhufan. Loltuu biyya kanaa walitti qabuunis ergama embaasii keenyaa miti jechuun dubbatti. Maariyaan lammiileen Itoophiyaa erga weerarri Yuukireen jalqabee bilbilaan iimeelii fi qaamaan deeggarsa biyya keenyaaf qaban ibsaa turan jettee wanti kunis ji'oottan lamaan darbaniif kan ta'aa ture jechuun VOA'tti himte. Embaasii Yuukireen kan Finfinnee jirus dhimma kanarratti deebii akka kennuuf gaafatamee ture. Kanaanis qondaalli embaasichaa takka kan maqaan isaanii akka heeramu hin feene embaasii Yuukireen Itoophiyaa keessa jiru dhimma kanarratti yaada kennuu hin qabu jechaan dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerraa.